Ani kanaan dura video akkana hojjedhee waan hin beekneef share copy link repost gochuun dagatina. Inni illee hadha guyyaa hadhaa wanti an qabadhee dhufe Arsenaalii fi waa'ee tapha kubbaa miilaa kana qabadhee dhufe. Amma kubbaa miilaa kana irratti taphattoonni taphatanii mooyatanii waancaa waan argataniif waggaa 20 booda arganne waancaa jedhanii gammachuu irraa biyya hundatti hordoftoonni isaa yookaan deeggartoonni Arsenaalii hundi sochii addaa geggeessaaran. Inni illee maali cidha gurguddaa biyya keenya keessatti horii qaluudhaan rakkataa hiyyeessallee nyaachisuudhaan sagantaa addaa irraa argaman jiran. Sabni keenya kuni baay'ee saba guddaa fi saba badhaa saba waan deeggare sanillee jaalalaan deeggaruudha. Deeggaruun keessan gaariidha baay'ee natti toleera. Garuu waan tokko isinitti hima. Akkuma Arsenaal waancaa kanarratti gammadee gammachuun isaa amma raawwatamaa jiru kanatti warroonni Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'an sanuu gammachuun Arsenaalii boru hin dhuma. Iftaan hin jiru yoo argitan. Torban hadhaa waa'ee Arsenaalii naasamuuyyu. Waa'ee gammachuu kanaa jechuun hadhuma. Gammachuudhuma hin qabne sanii akka Arsenaal hadhaa waancaa fudhatee gammachuu boru badu kanaaf gammadaaru gammachuu bara baraan gammadaa jiraata warri Yesuusitti aman. Kanaafi akkuma taphattoonni Arsenaalii amma bara kana mooyatte gaafa gooftaan dhufu warri gooftaa Yesuusitti amane akkanatti mooyata. Sanuu mooyicha bara bara mooyicha dhuma hin qabne Yesuus Kiristoosii waliin jannata galaa jechuudha. Kanaafi Arsenaalii warri daggaftan hundinuu lubbuu teessan bakka itti oolchattanii barbaada gara Yesuusii kootta. Warri hin amanne dafaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa Yesuusitti amanaa yeroo gaarii qabaadhaa. Yesuusin dhufa. Biyyi lafaa kun hin lufa. Jira Yesuus.